Kasih got bisa di mana benda kan? ibsaan galee bar nagartanii boo'ee ija kiyya na diddiimatti taa'u jira rabbi nagaan agarchu inshaallah ma ibsaan baati ji'a afurii bar tiktokiin keessanuu tiktokii daa'imaati gaddee beebar meeqa goddi qoy gaadhaadhi ilaala miit ilaala qoy 12 maalitti Barsiin maajala gudiise akkamitti warra tooppii takka haga kudhanii keessa jiru tooppii tokko kudhanii lubu geemii taphachaa jirtu akkuma kun gisee geemii taphataniitiin jedhan porofaayilii irra maraa miti kun warra wannoodha maana kim tokko haga sadii irra maraa fi miti akkas maa taphachuu deemtame abibani abdi orama bochu barbaadu orama boya jirti kaasni tipo maani bo warra hanu bo barbaadu way hatta maa ilaalsa mako kulli zemi daasaan malkas nasra gursumile boya jirti kaasni maani po wajana nangali ba boya jarani eski ni mo majani ga ni mo majani ni magi ngi gina ya dia dokter ke ni hata abdi boya mudi adi hutu dapat mara kade mani itu namni segala tumbe biar dokter wan jalan nu ana ifsan bo watu ani bo isa ni sosoba mam kanati look my face yom bo juchu gaas lagi abang berbadana ka inna kutaan sun maal jedha saba ko Israa'eliin kan bulchu kutaa Beetlehem biyya Yihuudaatti dhalataayedha saba ko Israa'eliin kan bulchuun baadha kutaa sanatti kan dhalate immoo Yesuus mitire nabira jirta Sumayya sedagara bar nabira jirta nam sibiran jiru baru kama sagale da suba biran jiru jaga sanjira phone sibiran jiru sagale nabira jirta ya ay na sagale nabira jirta dubbis demte tani phone lakin demne okay akka jedha ati yaa Beetlehem ishee biyya Yihuudaa keessa ati mandaroota gurguddoota Yihuudaa hundumaa irra hin xinnaattu si keessaa kan moo tokko saba ko Israa'eliin kan bulchuun ka'a jedha. Kutaa kana keessatti Waaqayyoo karaa ergamaa isa karaa qopheessu dhufee yookaan karaa Yohaannis hoggaa erga kana dubbatu yaa Beetlehem ishee biyya Yihuudaa keessa jedhee dubbata. Si keessaati saba ko kan bulchu saba ko Israa'eliin kan bulchuun ka'a jedha. Kutaa Beetlehem biyya Yihuudaatti kan dhalate Yesuus Kiristoosidha. Yesuus Kiristoosi kutaa kanatti ergaatu isaaf dubbatame jechuudha. Akkuma kana wangeela Maatewos 19:28 irratti maal jedha? Warri viidiyoo waraabdan nam tokko viidiyoon irratti hojjettee jennaan ilaa booddee nam tokko dhimma itti tiiktookii kennaan guddifachuu. Yaa hojjetan dantaa miti dhiisi. Kisi adi. Laki ani barbaadu ifa mana godhe balee nam tokko onke video kana waraabne la maqaa rabbi si qabe. Wangeela Maatewos asirratti dhaggeeffadhu yoo si ta'e dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Wangeela Maatewos 19:28 irratti maal jedha? Yesuus immoo ni dhuguman isinitti hima biyyi lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessorra yommuu taa'u isin warri na duukaa buutan immoo teessota 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii kennituedha. Amma kutaa kanatti gosa Israa'el 12niif yeroo Yesuus deebi'ee dhufullee bartoota Yesuus duukaa turan sanatu gosa Israa'el 12niif guyyaa sana deebi'anii guyyaa firdii sana isaan akka faradan gosa Israa'el 12 akka firdii faradan dubbata. Gaafan taa'ee ilaalu guyyaan ni deebi'ee dhufu kan inni deebi'ee dhufu Israa'el irrattidha. Kaniin firdii kennanii jaruma kanarratti firdiin kennamus Israa'el irratti kan firdii fudhatus gosa 12 kanadha. Yesuus Kiristoos ammallee waa'ee eenyu dubbataa jira? Waa'ee Israa'el dubbataa jira. Seegaleera. Kaleessa Yesuus Kiristoosiin waaqa jedhee amanaa ture. Just garuu Yesuus Kiristoos waaqa miti. Yesuus Kiristoos ani waaqa dhallee ofiin hin jenne ani Israa'eliifan dhufe. Israa'el yeroo hundumaa gaafa dubbistu Baayibilii kana kan barattoonni isa barreessan yookaan kan Luqaas, Yohaannis, Maatewos, Maarqos barreesse ani Israa'eliifan ergame, ani Israa'eliifan dhufe, ani Israa'elittan ergame, ani Israa'eliifan kenname,
ani Israa'elii fan ergamani jedhee ma dubbata lafa hundumaatti jechuudha. Seegaleera lafa hundumaatti kan inni dubbatu waa'ee dhuma Israa'elidha. Waa'ee addunyaa kanaan dubbanne amma jarri gaafa lallaban anis lallaba waggaan ture waggootan jiraadhe keessatti biyya lafaa hundumaaf dhufe addunyaaf dhufe Yesuus addunyaa hundumaaf dhufe Yesuus addunyaaf ergame dheen barsiisaa ture lallabaa ture seegaleera. Garuu Yesuus Kiristoos Israa'el duwwaaf akka dhufe saba Israa'el duwwaaf akka dhufe saba Israa'eloota duwwaa barbaacha akka dhufe saba Israa'eloota duwwaaf akka ergame Israa'eloota duwwaa bulchuudhaaf Israa'eloota duwwaa bituudhaaf akka ergamedha kan inni dubbata. Har'a jarri Itoophiyaa keessaa biyyoota garaagaraa keessaa diktaatershiippii Israa'el jala galtee ana waa'ee Israa'el Yesuus yoo dubbatee waa'ee kun dubbataa jira anaan na beekan jettee odeessitu Yesuus guyyaa deebi'ee dhufullee akka isheen beekne wangeela Maatewos 19:28 irratti dubbateera jechuudha. Guyyaa deebi'ee dhufullee akka isheen beekne tasuma akka ishee duukaa waliin beekne kutaa kana keessatti dubbateera jechuudha. Seegaleera wangeela Maatewos kana keessatti jechuudha. Guyyaa deebi'ee dhufe akka tasuma jara kana beekne har'a jarri Yesuus na beekaa Yesuus akkasidha Yesuus maaloo kooti Yesuus akkana dhani warri sirban kuni guyyaa deebi'ee dhufullee Yesuus akka jara kana hin beekne dubbateera jechuudha. Bakka barbaade deemtee yoo ilaalte Yesuus Kiristoos lafa tokkotti iyyuu ani addunyaadhaaf an ergame kan jedhu. Har'allee taanaan ani ifa addunyaa kanaaf an ergame jecha Yesuus irraa jedhu utuun argadhee suma dhugaasiin jedhaan amantaa sanatu dhugaadha deetti hin deebi'a. Seegaleera hedduma tokkotti Yesuus ani Waaqayyoodha. Anaaf sagadaan jenne Waaqayyoof sagadaa jedhe. Seexanni gaafa isa qorellee maal jedhee Waaqayyoo gooftaa keef sagadi kan jedhu caafameera. Seexanni maal ittiin jedhe Yesuusin gaafa inni beelee qorame san yoo jilbeenfattee naaf sagadde biyya lafaa kana guutummaa qabeenya argitu babbareedaa miidhagaa kana guutummaa siif kennannaan Waaqayyoo goofticha keef jilbeenfadhu sagade kan jedhu caafameera jedhee deebise. Digaleera Waaqayyoo gooftichi Waaqayyo sa waaqaaf lafa kan akka uume ta'e akkuma kana wangeela Yohaannis boqonnaa 20:17 irratti gara Waaqayyoo koo fi Waaqayyoo keessanitti ol ba'ee gara Waaqayyoo koo fi Waaqayyoo keessanitti ol ba'aa jedhee dubbateera kutaa kanatti illee. Kunillee maal agarsiisa? Yesuus amma fakkeenyaa fi abbaa keessaa ba'ee nas dhufe jedha Yesuus jedhanii si falmu jarri. Abbaa keessaa ba'ee nas dhufeetu abbaa keessaa ba'ee dhufee naddana jira jedhanii si falmu. Abbaa keessaa ba'ee dhufee naddana jira jechuun fakkeenyaa fi Sumayyaa waa tokko si gaafadha. Ati macheen fayyuma ta'iidhumaan uumamte tun taane waan keessaa baatee dhufte qabda. Abbaa faadha keessaa baatee dhufte qabda miti. Tole. Fakkeenyaaf amma waggaa Ortodoksii turte waggaa samanaa aduutti amantuu Museen faa, Adam faa, Daawud faa akkasuma raajonni Yesuusin dura turan Waaqayyo biraa yookaan immoo Waaqayyo biraa argamanii dhufan miti. Waaqayyo keessaa bahee dhufee isaan jedhu kana amma jarri kiristaanaa Waaqayyo keessaa bahee dhufe jechuun isaaniif Waaqa keessa Waaqayyo duukaa wal qixa taa'aa turee dhufe akka waan jedhanitti lakkaa'u. Amma bakka kanatti waa tokko fakkeenya si kaasaa siin kun fakkeenya waan rakkadhee si ergachuun fedha yoo ta'e dhaqiitii waan akkanaa naa bitii koottuu jedhe yoon suuqatti si erge atiin kun ani si erguu barsiisa waan ta'eef Sumayyaa waan akkanaa barbaaddettee abbaa suuqii sanirraa bitta. Mikinaatun bakka kanatti hoo anatu si ergee ergamtee jirta. Yoo waan ofii keetirraa ta'e dammoo ani kanan barbaadetta. Osoo fakkeenya Yesuus ofii isaatii fakkeenya waaqa ta'e akka waaqatti karaa kana deema akkana godhaa jedhee hima. Yoo ergamee dhufe immoo akkuma macaafnu dubbate ani ergamaadha akkana jedhee dubbata. Mikinaatun waan achirraa fide san dubbata inni. Waan ofii isaatirraa dhufee miti. Ani humna kooti waa tokko gochuu hin danda'u dheera inni illee jechuudha. Mikinaatun waan dhufeef san waan ergame san dubbata. Ergamummaa isaa san ofii yoo ta'e immoo ofii ajajuu danda'a. Abbaan qabeenya tokko abbaan qabeenya isaa san irratti murtii kennee waan kana akkanan godheedha. Hojjettoonni abbaa qabeenya jalaa sun yoo akka abbaan qabeenya jedhe sanitti dalagate. Kanaaf Yesuus illee waa tokko hin goone akka ajajametti dalage malee jechuudha. Badii kan qabu hordoftoota isaati. Akkas Yesuusin kan arrabsiisaa jirurree bar isaan maaliifi warra isaa wallaahi Yesuusin kan arrabsaa jiru wallaahi Yesuus kan arrabsaa jiru isaan morma kiristaanaa qofa wallaahi isaanuma arrabsaara isaanuma xiqqeessaara isaanuma birrii soddomaan gurguree qarshii birrii soddom
Isaanumatu Yesuus akkan hidhee dhuguma laalle jechuudha gabaa keessa dhaabbataa dhaaba fardaa hin dhaabbataa dhaaba killee hin dhaabbataa dhaaba lukkuu hin dhaabbataa dhaaba timaatimii shunkurtii hin dhaabbataa dhaaba mokoronii hin dhaabbataa maakii qabatee Yesuus jedha shintiweetuma keessa illee yoo seename maakii qabateetuma Yesuus jechuu danda'an isaanuu innaa an akka kiristaanaa Yesuus xiqqee hin jiru rabbii naa qajeelchu malee akkas wallahi وانا كسيت ان شاء الله بقى جواد بليس كينا تسديم مثلا لايف سينو كارورة تنكبو كجرات سينا 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 شيء برتا ايدين بقى كده akkas galatoma انتم مردين غلطوا مربي رات سي اجا بس شي جوادو Sahabat Asifa Kimushe. amin amin Lani Ati kola mucaasiti? agarrisi tuwasilet. mucaasiitiet Mucai. kottu quraana nuu kareedi ka quraana nuu kareedi kottu quraana nuu fakarooftas waami ايوه نادي بو Koi isini ma. سنين قرارك كون كبا seen abbaa manaa qabdi Enna. ati qabda abbaa manaa ati nuu karee eenyuti maqaan kee Akkas jechuufillee ishiin abbaa manaa qabdi. Kanaafuu isa qulqulluu barbaachaa irraa mire isa hafuura barbaadaa irra yeroo ammaan kanatti. ati qabda Abbaa manaa moo لا لا خلاص 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 اسمعت amma dhaabsisi. Oh my God. sumayyaatu jedhe bar sumayyaatu fide Een sumayyaatu fidee. ati koi ijoollee eessa? قرآن نقرأ Karaa sisiin. ani moo هاتي هاتو anatu karaay اوكي تعال وانا كاسي تيرين كرا تركون كابو inshallah guyyaa rabbiin jedhe meeti nuu karee mee sumayyaa jedhi meeti dhukkeerraa kaasi هاتي هذا بر فاتي هذا لا سورة فاتحة ما Ijoollee siin jirti bar. سورة فاتحة قرأوا ani hin danda'u bar hin karaawani waan tokko iyyuu إن شاء الله قرأت كوتو قرأت ما كان Lakkoofsa keessa na eeggatu. nuu karee tamma قرأ إيش ركون كابو سني قرأ قرأت دبركا دبلا مي جولي وجين برادوكا nan jira barachaa hin jira dharaa'uuf naaf hin eeyyamamu maganaadha reefuudha bar نمبيكا بر akkana ati nuu karaa'uu dandeessa هاي سورة ما قبابس نقرأوري dabaa jira لا نرتين كابينكا Ishiidha asirratti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إيه ونورا جولة سورة ما قبام سنقرأ معلش بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين